namni kiristoositti namanne gara bitaa yeroo goru nuti dhugaa waaqayyooti ani gubachuun keessa baay'ee na gaddisiisa. Sanuu ijoolleen Oromoo gaafa nuti jannata kee teenye jahannam keessatti sin ilaallu ana garaa kootu na gubata dhugaa waaqayyo. Ofii keessa ibidda keessa teessee nama akka keetii waaqessaate iyyuu deebitee immoo nuyi fi sanu gubannu nu gosa. Qubatanii qottuutiin wajjiniin jannata seenisiin jedhama. Waaqayyo siifaa ibsu daandii dhugaa sitti agarsiisu obboleessa kiyya. Daandii dhugaa sitti agarsiisu gooftaan. Si haa qajeelchu akka qajeeltummaa qabajellu hundumtuu anaaf sagaduu jira jedhamee barreeffamee jira waan ta'eef. Jala naasa ilaawwi muutii godhadhu gisee tokko waan sitti maddu waa'ee boodanaa kadhatta rakkoon qabu kadhannaan kenna si tola. Ilaa muutii godhattee wanti itti dhaggeeffattu waldaa keessatti amantiin barsiifamamoo biisaa kan keerra mirri meeqa jira miiliyoona 3 ጌታ እንደዚህ ያደርግልሻል አሜሪካ ትገባለሽ አንቺ ይሄን ሰውዬ ማግባት ትፈልጋለሽ አዎ በቃ አንቺ አሜሪካ ትሄጃለሽ ከነ